Waggoottan jijjiiramaan asitti guddina saffisaa fayyadamummaa lammiilee mirkaneessu galmeessaa kan jirtu magaalaan Finfinnee sirna daldalaa ammayyaa fi jijjiirama eegalame utubuu qabaachuu dhabuun ishee ammoo qormaata diinagdee fi rakkoo bulchiinsa gaarii ta'aa jira. Rakkoo kana dursee kan hubate manni maree kabinee magaalattii aadaan hojii daldala halkanii qajeelfamaan deeggarame qophaa'ee hojiitti akka hiikatu murteessuun haaldureewwan barbaachisan xumuramanii gara hojiitti galameera. Hojiin daldala halkanii mana maree kabinee magaalaa Finfinneen murtaa'e aadaa hojii jijjiiruun cinaatti faayidaa gamlamee waan qabuuf cimee itti fufuu qaba jedhan kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftootti daldaltoonni hojii adda addaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran. Kanaan dura amma sa'aatii lamatti hojjechaa turre faayidaan isaa immoo akkasuma gabaabbachaa ture. Amma immoo amma sa'aatii afuritti hojjedha jedhanii seeraan hojjechaa jira. Faayidaan isaas immoo akkasuma sirriitti dabalee jira jechuudha. ከዚህ በፊት ማክሲመም ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ነበር። Kana dura yoo guddate halkaa haga sa'aatii tokkoo fi lamaa hin caalu ture ka hojjennu. Amma garuu haga sa'a afurii banaa taasisnee gurguraa jirra. Maamilli bareera. Kun ammoo galii keenya dabala. Gama nageenyaa fi geejjibaan yaaddoon qabnu. Qaayii mootummaaleen hordofee waan rakkane nu gaafatee nu sirreessaa jira. Obbo Balaa Ibirraa kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo aanaa 13tti miseensa kabachiisa dambiiti. Dambii daldala halkanii bahee hojiirra oolchuuf qaamolee nageenyaa biroo waliin qindoomuun hojjechaa jiraachuu AMN Pilaas wayita hojiif garasitti bobba'etti itti himaniiru. Nus jirra, poolisiinis jira, qaamni biraatis federaal poolisiinis jira amma naannoo kana. Kanaafuu uummanni keenya sa'aatii barbaade amma sa'aatii taa'e kanatti dhufee yoo bite rakkinni akka irra buune hin beekna nu mirkaneessinaaf. Obbo Guutaa Yaa'ii waajjira kabachiisa dambii kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftootti dursaa garee to'annoo fi inspeekshinii yoo ta'an hojiirra oolmaa dambii daldala halkaniif hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Aanaa 13 qabna. Aanaa 13 irrattu bilookiidhaan ofiisara keenya ramannee poolisiidhaan walitti qindoomnee warra salaam saraayit jedhanii walitti qindoofnee akkasitti bilookiidhaan eegnaa jechaadha. Uffata seera kabachiistuu kana uffannee yoo fuula isaanii sochoonu waan barbaadan nutti himanii waan nurraa eegan immoo nu gaafatanii nullee immoo mirga isaanii eegsifna. Gama kanaan qophiidha. Kun immoo dirqama nutti kenname waan ta'eef akkasitti tajaajilaa jirra. Hojii gaggeessaa olaanaan abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee Kumalaa Zarihuun Tafarraa dambii daldala halkanii bahe irratti lammiileef hubannoo uumaa jiraachuu eeruun daldaltoonnis ta'ee shamartoonni rakkoo geejibaa fi nageenyaan akka hin yaaddoofneef hojjechaa jirra jedhaniiru. Suuqiiwwan jiru keessatti galee daldalaan hojii isaa akka dalagu hojjechuu keessatti hojiin halkanii fayyadamummaan isaa maal inni kan jedhu kana hubannoo kennaa jira jechuudha. Sanaan alas hojiin halkanii keessatti immoo daldalaan akka sodaa tokko malee sodaa nageenya tokko malee akka hojjetu hubannoo kennaa jira. Nus amma sa'aatii afuritti dambiin keenya kan turu jechuudha. Hooggantuun biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee aadde Habiibaa Siraaj daldalli halkanii diinagdee biyyaa fi nama dhuunfaa dabaluu keessatti hiikoo guddaa kan qabu ta'uu himaniiru. Finfinnee akkuma beektu amma naannoo koriidaraan baay'ee misoomaa jirudha. Sochiin diinagdees dabalaa jira. Ibsaan daandiirra baay'ee jira. Namni sochiin inni miillaan godhu yerootti dabalaa jira. Daldalaan kanaan dura sa'aatii 8 hojjetu yoo sa'aatii 3tti dabalee hojjete galii isaati kan dabalu. Gurgurtaa isaati kan dabalu. Diinagdee keessatti horiidha kan dabalu. Namni bitus immoo mana hojii mootummaatis, faabrikaa keessaas, dhuunfaadhaanis hojii guyyaas kan hojjetu galgala karaa muraraa goree waa bitatee darbaa jira. Kanaaf yeroon isaa natti cufama jedhee waa yaadda'u hin qabu jechuudha. Kanaaf diinagdee dabaluu keessattis diinagdee guddisuu keessattis gahee olaanaadha kan inni qabu.